Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota wabii lubbuu koo nagaa keessanii ani nagaa koodha bakka nagaa taatanii bakka nagaa nuftanii warri haaraan wabii lubbuu koo sabiskiraayib goonii sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha warri immoo na jajjabeessaa jirtan misheejii barreessitanii jawaadhu warri nan jettan akkasuma laayik gochuun sabiskiraayib gochuudhaan warri na jajjabeessan hundumti keessan galatooma. Galata guddaan irraa qabdu isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira. Viidiyochi akkuma isin ilaalaa jirtanii wanta rifeensaaf ta'udha jechuudha. Warroonni rifeensa keenya akkuma beekamu rifeensni keenya rifeensni habashaa jajjabaataadha beekamaadha kuni. Haala salphaa ta'een akkamittiin akka laaffifnee akka barbaadnetti hidhachuu dandeenyu akka nuuf ajajamu akkamittiin akka gochuu dandeenyu jechuudha. Wantoonni kun wanta hedduu tokko rifeensa laaffisaniidha. Ani itti fayyadamee wanta argeedha jechuudha. Isaanis maanni dursaa zayitiiwwan kana fayyadamtu walitti jechuudha. Kan isin fayyadamtanii wantoota hanga afuriitu qabadee dhufee jira. Inni kun akkuma argaa jirtanii suuraa boqqollootu ofirraa qaba. Suuraa boqqollootu ofirraa qaba. Maqaan isaa Nishaan jedhama. Inni kun immoo ruuza jechuudha. Ruuza kana argatanii itti fayyadamuu dandeessu. Inni kun immoo kaastaar oiliidha jedhama. Inni kun immoo kokonaat oiliidha jedhama. Hundumti keenya yoo hin beekne jedhetu yaada isaa baay'een keenya wanta fayyadamnuuf jechuudha. Akkamittiin akka itti fayyadamnu isinitti hima jechuudha. Ani akkamittiin akka itti fayyadamnu baay'ee tokko kan jaalladhe dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko rifeensa ni laaffisa ni dheeressas yeroos akkuma beektan haala garaagaraatiin namoonni hedduun hojjechaa turaniitu jiru. Haala salphaa ta'ee fi haala saffisaadhaan akkamittiin akka rifeensa keenya dheeressu itti fayyadamna jechuudha. Ruuzni rifeensa dheeressuudhaaf nu gargaara. Inni kun immoo rifeensa laaffisuudhaaf nu gargaara. Dibatni akkuma beekamu rifeensaaf barbaachisaadha jechuudha. Kaastaar oiliinis hedduu gaariidha rifeensaa fi kokonaatiin illee hedduu gaariidha jechuudha. Akkamittiin akka fayyadamnu har'a fayyadamuu kan barbaadu ani guyyaa lama duraan fayyadame waan ta'eef guyyaa lama dura fayyadamee argeeti hedduu tokko jaalladhee kanaaf sheerii isiniif gochuu barbaade jechuudha. Kanaaf isa kana Nishaa yookaan immoo daakuu boqqolloo isa jedhamu mankaa lama hin fudhattu ruuza keessan ni affeeltu egaa affeeltanii booda ni daattu jechuudha. Isa kanas walitti naxxaniitu daattu daakuu soo baattan inni kun rakkoo hin qabu jechuudha. Isaan lamaan immoo zayit kokonaat oilii fi kaastaar oilii mankaa tokko yookaan immoo lama aguma rifeensa keessaniitiin fudhattaniitu itti naxxaniitu egaa ruuza keessan daattanii booda itti naxxanii dibattu jechuudha. Rifeensa keessan qulqulluutti jechuudha. Dursanii dhiqattu rifeensa keessan saamunaa yookaan shaampoodhaan egaa dibattanii booda sa'aatii lama yookaan achi olis yookaan achi gades walakkaa sa'aatii tokko ofirra tursiisuu dandeettu. Achi booda ni dhiqattu jechuudha. Hedduu tokko gaariidha rifeensa ani dheeressas ni laaffisas baay'ee tokko itti fayyadamee jaalladheen jira. Kanaaf sheerii isiniif gochuu barbaade. Isinis immoo itti fayyadamtanii argitanii akka jaallattan abdiin qaba. Itti fayyadamaa hedduu gaariidha. Baay'ee tokko rifeensa dhugaa waaqa dubbachuu fi tokko sin barbaachisu dibata garaagaraa bituurraa morma keessan keessatti wanta salphaa ta'een rifeensa keessan bareechachuu dandeettu jechuudha. Itti fayyadamaa ilaalaa ani itti fayyadamee ilaalee baay'ee tokko jaalladheen jira. Hedduu tokko gaariidha. Itti fayyadamaa isiniin jedha.
Ayuu isinitti tole like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Subscribe godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma.